Hello everyone, welcome back to today's class. This is Nav Tutor Afan Oromo channel. If you are new here, please don't forget to click the subscribe button. Let's get started. If you take a look at the topic, it is equilibrium of the consumer. So topic keenya irraa kalleessanii keenya irraatiin equilibrium of the consumer under ordinal utility of theory kan jedhu qabannee isiniif dhiyaannetiin jira. So aga xumuraatti nu faana turaa isiniin jedha. Part 1 darbe keessatti chapter 3 kana part 1 fi part 2 dhaan topikiiwwan hedduu ilaalatiin turre. Warri isaa sanan ilaallee jiraattan isaa ilaaltanii osoo dhuftanii isiniin jedha garanatti. So eegallu as the preference of a consumer, the preference of a consumer, what he or she wishes to purchase are indicated by the indifference curve. So akkuma yeroo darbe ilaalle indifference curve kuni consumeriin tokko commoditywan hammamii akka bituu danda'u hammamii akka bituu barbaadu kan nutti agarsiisanidha jechuudha. So what he or she wishes to purchase hammam akka bituu barbaada interest isaanii agarsiisa jechuudha. So baay'ata isaanii osoo considering godhin hammam akka bituu fedhii isaanii qofa kan agarsiisudha jechuudha. Then the budget line specifies different combination of two goods, let's say X, Y. The consumer can purchase with a limited income. So jalqaba indifference curve consumeriin tokko fedhii isaa yookaan hammam bituu akka barbaadu nutti agarsiisu inni. Then budget line gaafa itti dabalamu immoo budget isaan qabasa wajjiniin maximum commodity hammam bituu akka danda'an kan nutti agarsiisu jechuudha. Budget line kun immoo income isaanii daangaadha waan ta'eef haga income isaanii sanii ol darbuun qabanii so haga fedha isaanii bituu danda'an jechuudha. So limited godha income isaanii kun income qaban kanaan immoo hammam akka bituu danda'an kan nutti agarsiisu budget line dha jechuudha. So budget line immoo maal akka ta'e ilaalleetiin turre yeroo darbe. Then therefore a rational consumer tries to attain the highest possible indifference curve given the budget line. So income isa daangaa qabu kanaani consumer rational ta'e tokko jechuudha. Consumer rational dha. Utility isa maximize gochuudhaaf kan hojjetudha. So rational consumer kun maal godha? Income isaa qabu saniin indifference curve kamirratti yoo bite utility kiyya maximize gochuu danda'a jedheen yaada. Then yeroo san ilaalla this occurs at the point where the indifference curve is tangent to the budget line. So inni kunis kan ta'u immoo iddoo indifference curve fi budget line itti cross wal godhanidha jechuudha. Akka fakkeenya fudhannee ilaallu Y commodity X commodity hanyu then isaan kun indifference curve dha. Indifference curve hedduutu jira jechuudha. So budget line keenya immoo isa kana inni fudhannu. So iddoon isaan tangent itti ol godhan kuni optimal point yookaan equilibrium point dha jechuudha. So sababni isaas consumeriin kun sababa income isaa sitti daangessuuf isa kana ol darbee bituu hin danda'u jechuudha. So osoo danda'ameetii fi consumeriin kun asirratti bituu ni barbaada. Garuu sababa income isaan hiyyeemneef asumatti dhaabbata jechuudha. So consumeriin kun osoo budget line isaas jiru gaafa asitti bite income isaa guutuutti fayyadamne. So consumeriin kun rational miti jechuudha. Kanaafuu income qabu saniin akkamittan maximum utility argachuu danda'a jedhee kan yaadudha jechuudha. At the point the slope of the indifference curve marginal rate of substitution x to y
is equal to the slope of the budget line px over py, which means marginal rate of substitution x to y kuni slope maaliti slope indifference curve jechuudha. So slope indifference curve marginal rate of substitution x to y jechuudha. Innis marginal utility of x over marginal utility of y jechuudha. Bifa kanaan qabachuu qabdu. Then inni kun marginal rate of substitution x to y marginal utility of x over marginal utility of y n then slope indifference curve jechuudha. Equilibrium point irratti immoo iddoo isaan ol tuqasuun iddoo isaan ol tuqasuun ol qixa inni waan kaaneef price of slope budget immoo price of x over price of y jechuudha. So equilibrium point irratti jechuudha. At equilibrium point marginal utility of x over marginal utility of y, this is slope of indifference curve equal with price of x over price of y jechuudha. So fakkeenyaaf inni kun indifference curve yoo ta'e seeraan kaasna. Inni kun indifference curve yoo ta'e inni kun budget line yoo ta'e wal tuquu qaba asitti. Then iddoo isaan itti wal tuqan kuni equilibrium point yoo ta'u equilibrium point kana irratti immoo marginal rate of substitution x to y wal qixa ta'a. Kan wajjin price of x over price of y, price of x over price of y immoo slope budget line jechuudha. So bifa kanaan hubachuu danda'u qabdu. Inni kan biraa asitti ni ilaalla. The equilibrium of the consumer is at point E where the budget line is tangent to the highest attainable indifference curve. So asirratti giraafiin amma kaasaa turre as jira. Isa kanaan y koomodiitiin tokko as jira. Then x as jira. Sana booda we have a lot of indifference curve. Indifference curve yaga feetan itti dabaluu dandeessu. So deemuu danda'a jechuudha gafe. Garuu immoo budget line keenya iddoo kanaa. So iddoon tun equilibrium point jechuudha. So asiin equilibrium x argannaa asiin equilibrium y argannaa jechuudha. So asirratti waan isin hubattanii consumeriin kun equilibrium point kanaa ol darbee bituu hin danda'u jechuudha. Sababni isaa maaliif inni limited income waan qabuufi. Then iddoon kun immoo iddoo budget line fi indifference curve kun itti tangent waliif ta'anidha jechuudha. So iddoo tangent kanatti immoo equilibrium asii equilibrium x fi equilibrium y iddoo itti argannidha jechuudha. So inni kun bifa kanaan hubatamaa. Fakkeenya fudhannees hojjechuu ni dandeenya. Mathematically jalqaba formula isaanii ilaalla. Consumer optimum or consumer equilibrium kan jennu kun is attained at the point where slope of indifference curve fi slope of the budget line iddoo itti wal qixa ta'aniin. So slope of indifference curve kan jennu immoo marginal rate of substitution x to y dha. Slope of budget line immoo price of x over price of y dha. So akkuma armaan dura isinitti agarsiise marginal rate of substitution x to y kuni wal qixa ta'a, isa kana wajjin wal qixa jechuudha. Marginal utility of x over marginal utility of y. Asitti immoo waan isin hin beekne isinitti agarsiisa. Marginal utility of x argachuudhaaf partial derivative of utility
marginal utility of x argachuudhaaf partial derivative of utility with respect to x jechuudha. Utility nu kenname san with respect to x goone derivate gaafa goone marginal utility of x arganna jechuudha. Akkasuma kan y argachuudhaaf marginal utility of y is equals to partial derivative of utility with respect to y dha jechuudha. Utility nuuf kenname sana derivate goone function dha, yeroo baay'ee function dha waan nuuf kennamuuf jechuudha. Derivate goone with respect to y dhaan derivate gaafa goone maal arganna? Marginal utility of y arganna jechuudha. So akkamitti dhufe akkan jenneef jechuudha. So marginal utility of x over marginal utility of y is equals to with price of x over price of y wajjin wal qixa jechuudha. So inni kun asirratti slope of indifference curve, this is slope of budget line jechuudha. So practical example tokko ilaallu. A consumer example here. A consumer consuming two commodities x and y has the utility function xy plus 2x qaba jechuudha. The prices of two commodities are 4 birr and 2 birr respectively, which means 4 for x, 2 for y jechuudha. The consumer has total income 60 birr to be spent on the two goods. Find the utility maximizing quantities of good x and good y. Find the marginal rate of substitution x to y at equilibrium. So asirratti giifini nuyi qabnu utility keenya nuuf kennamera xy plus 2x function dhaan nuuf kenname, price of x in 4, price of y in 2, then income keenya total income keenya 60. So what we are going to do is now A, find the utility maximizing quantities. B, find the marginal rate of substitution x to y. Kanaafu tokko tokko naa hojjennu. So asirratti laaluu dandeessu. Irratti the budget constraint of the consumer is given by. So income keenya jalqaba income argachuudhaaf cost nuyi x irratti baasne jechuudha. x bituudhaaf wanni nuyi baasne price ni baasne. So total cost h irratti baasne argachuuf price of x times x quantity amma binneessanii jechuudha. Plus y argachuudhaaf immoo price nuyi ittiin binne price of y times amma binneessan amma quantity y isanii jechuudha. So isa kana jechuun fakkeenyaaf muuzii 5 osoo bittanii tokkoonsaa qarshii 5 osoo binne cost nu muuzii irratti baasne argachuudhaaf amma binneessan baay'isu price tokkoon isaanii jechuudha. So amma binne 5 baay'isu quantity amma binneessun immoo price immoo tokkoon isaa 5 waan ta'eef 5 times 5 25 akkuma ta'u sana jechuudha. So inni kun cost nu x argachuudhaaf baasne, inni kun immoo cost nu y argachuudhaaf baasne. Gaafa walitti dabalaman immoo total income keenya wajjin wal qixa ta'u jechuudha. So isa kana qabadhaatii income keenya 4x plus 2y is equals to 60 ta'a jechuudha. Which means price in x 4 jenneetiin turre giifini irratti jechuudha. Price of x is equals to 4 of y immoo 2 ture jechuudha. So income keenya immoo 60 ture jechuudha. 60 ture jechuudha. So inni kun formula sanarraa dhufe jechuudha. Formulichis price of x times quantity of x plus price of y times quantity of y is equals to total income keenya waan nu kennuuf, then marginal utility of x over marginal utility of y
is equals to price of x over price of y. So inni kun slope of indifference curve, inni kun immoo slope of budget line iti. So amma kaasitti marginal utility of x akkamitti argate? Is equals to partial derivative of utility with respect to x inni ture. So isa kana fudhannu utility keenya eessatti nu kenne? So utility keenya midhaan nu kenname seetanii jalqaba irratti akka achirraa ilaaluu dandeessu xy plus 2x dha jechuudha. So kennama inni kuni isa kana derivative of marginal utility of x argachuudhaaf isa kana derivative with respect to x goona jechuudha. So yeroo kana ishiin tun asii x ni baddi partial derivative waan ta'eef y qofa tafaasitti zeen asittis immoo x ni baddi formula derivative ni beektu yaada sirriitti beektu. So asiis immoo power 1 minus 1 x 1 badduuf 2 qofa tafa. So finally maal arganna? Y plus 2 arganna jechuudha. So inni kun marginal utility of x with respect to x dha jechuudha. Then itti aansee immoo kan y barbaanna. Marginal utility of y with respect to y marginal utility of marginal utility of y keenya argachuuf partial derivative of utility with respect to y waan jenneef xy plus 2x keenya function utility nuuf kenname. So isa kana immoo with respect to y derivative goona jechuudha. Yeroo kana maal arganna? Asii x qofa tafa. So asii immoo y waan hin jirreef isa kanan tuqun akkasumatti dhiisna. Then x dha jechuudha marginal utility of y. Then bakka haa buusnu marginal utility of x over marginal utility of y bakka isaa haa buusnu isa kana arguu dandeessa sirraa isa kana ta'a jechuudha. So is equals to price of x over price of y. Price of x in 4, price of y 2 dha waan ta'eef then finally isa kana rearrange goona criss cross baay'isuu dandeessu. Wanni isin argattan y is equals to 2x minus 2 dha jechuudha. So equation jalqabaa isa kana budget line irraa arganneetiin jirra. Isa kana immoo utility keenya slope waan irraa arganne irraa jechuudha. Slope of difference curve fi slope of budget line irraa. Then substituting equation 2 into equation 1, which means equation y is equals to 2x minus 2 arganne. Kanaafuu ni teessa buusna iddoo y kana buusna jechuudha. So equation y arganne kana finneet iddoo kana iddoo y buusna jechuudha. Iddoo y hin jirtu. So yeroo san maal ta'a? 4x plus 2 into bakka y arganne 2x minus 2 is equals to 60 ta'a jechuudha. So isa kana irra raabsina 4x plus 4x minus 4 is equals to 60 ta'a. Then minus 4 into necha dabalatti inni kun 8x ta'a. 8x is equals to 64 ta'a plus taate waan dabartuuf over 8 godhaadha. X is equals to 8 dha jechuudha. So maal arganne? Quantity of x arganneetiin jira. So
here quantity of x 8 arganne. So amma maal barbaadna? Y barbaadna jechuudha. Y barbaaduuf iddoo kana keessaa buusnu y is equals to 2 into x in keenya 8 minus 2. So 16 minus 2 14 ta'a jechuudha. So y keenyas arganneerra jechuudha. Irratti wanna gaafatame lamaan arganneerra. Quantity of y 14, quantity of x immoo 18 jechuudha. So jalqaba maal goonee qorribaa isiniif gochuudhaaf jecha incoming keenya price of x cost in x irratti baasne x argachuudhaaf baasne price of x times quantity of x plus cost in y bituudhaaf baasne price of y times quantity of y is equals to total income keenya wajjin wal qixa ta'a jechuudha. So price in x dhaaf qabnu 4 ture, price in y dhaaf qabnu 2 ture. So yeroodhaaf quantity of x waan hin qabneef quantity of y waan hin qabneef akkasumatti jijjiiramaadhaan bakka buusne keenya for x plus 2y is equals to total income keenya 60 ta'e. Then at equilibrium irratti marginal utility of x sloping indifference curve fi sloping indifference curve fi sloping bias line wal qixa jennee turre. So sloping indifference curve jechuun immoo marginal utility of x over marginal utility of y dha. Sloping bias line jechuun immoo price of x over price of y dha jechuudha. So isaan kun lamaan wal qixa inni deemna. Sana booda marginal utility of x fi marginal utility of y ni barbaanna. Price of x fi price of y ni qabna. So marginal utility of x barbaaduudhaaf immoo partial derivative of utility function yoo kenname san with respect to x yenneetiin deemna. Sana booda ni arganna derivate goone kawaayis akkasumatti marginal utility of y hin qixxeeta partial derivative of utility with respect to y dha jechuudha. Sana booda ni arganna. Asitti maal arganne? Marginal utility of x y plus 2 arganne. Marginal utility of y immoo x arganne. Then is equals to with price of x immoo 4 ture, price of y 2 ture wal qixa. Sana booda criss cross baay'isneet y is equals to 2x minus 2 arganne gaafa salphisnu jechuudha. Sana booda gatii y arganne tana finneet as iddoo budget line kana budget yookaan function income kana keessa buusnee sana booda gaafa sana x 8 arganne y 14 arganne. So amma gara biitti dabarraa jechuudha. Marginal utility of x over marginal utility of y is equals to y plus 2 over x kana already arganne jirra. So gatii y hin keenya 14 plus 2 over gatiin x keenya 8. So is equals to 2 ta'a jechuudha. So finally as the equilibrium marginal rate of substitution can also be calculated as the ratio of price of the two goods. So calculation ichi kana fakkaata. So in general barnoota keenya irraatiin equilibrium of the consumer under ordinary utility theory jalatti laalletiin jira. So consumeriin tokko wanna filate amma filannoo isaa sana bituu akka hin dandeenye sababa income isaa isa daangessuuf akkasumas immoo budget line immoo namni tokko income isaa qabu sana fayyadamee commodity hammamii aga bite with his limited income isaa qabu sana wajjin commodity hammamii akka bite kan nuti agarsiisu budget line ta'uusaa akkasumas immoo bakki iddoon budget line fi indifference curve tangent itti wal godhan equilibrium point ta'uusaa yookaan immoo
maximum utility consumeriin tokko bakka itti argate ta'uusaa ilaalleetiin jirra. So giraafii kanarraa as iddoo itti indifferensi curve tuun kunii fi budget line kun itti walii taanjeti ta'an equilibrium point ta'uusaa. So asii equilibrium of commodity x asii immoo commodity y bakka inni itti bite kan nutti agarsiisu equilibrium point kana jechuudha, maximum or optimal point dha jechuudha iddoon kun. So inni kan biraa mathematically equilibrium of the consumer agarsiisuu ni dandeenya. At equilibrium marginal rate of marginal rate of substitution x to y price of x over price of y wajjin wal qixa akka ta'e, which means marginal rate of substitution x to y slope difference curve dandee inni kun immoo slope budget line iddoo isaaniitti wal qixa taasisuun equilibrium point ta'uusaa. So marginal rate of substitution x to y gara biraatiin immoo marginal utility of x over marginal utility of y ta'uusaa. Then kunis immoo slope of budget line immoo price of x over price of y ta'uusaa. Akkasumas immoo marginal utility of x barbaaduuf function utility nuuf kenname sana derivative with respect to x goona. Akkasuma kan y barbaaduufis function utility nuuf kenname partial derivative with respect to y goonee hojjenna. As well example kana fudhannee sirriitti ilaalleetiin jirra. So egaan barnoota keenyarraa asirratti xumurreetiin jirra. Video kanas like gochuun dagatinaa, akkasumas hiriyoota keessaniif share godhaadha isaanis irraa fayyadamanii. So chapter 3 walumaa galasaa xumurreetiin jirra. Chapter 4 dafee nuuf hojjetamu warra jettan comment jalatti yes jedhaati barreessadha. So chapter 4 dhaan wal agarra. Yeroo gaarii siniif hawwa. Goodbye.